akkanni fakkaatu jechuudha. Irra caalatti immoo laaluuf jirtan kun amma akka kana ta'eera kun argaa jirtanii miti meeqa fakkeenyaaf harka koorratti fidee natti isinitti gutee agarsiisaa jechuudha. Akkas ta'eera jechuudha. Qodaa lamatti maaf keessa jechuun keessan hin oolu yeroo kan keessattuu immoo waa hojjettan abbaa manaa keessan hin dagatinaayi. Jalqaba abbaa manaa keessan irraa kaa'atee achii booda kan fudhatanii deemtan kaanis hin jedha. Maaliif inni mana jiru waan ta'eef ammatti garuu akkan deemu hin beeka garuu immoo mana jiru maal akkan qabadhee deemu garuu hin beeku jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kunuu kana fakkaata. Maaliif kanatti naqattee jechuun keessatti xiqqoo kuni akkan qorrine godha. Maaliif dhadhaa waan ta'eef inti akkan hin qorrine ho'asaa kanan qabee ta'a xiqqoo ishee jechuudha. Akkas fakkaata jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keessan immoo kaa'aa fi dursati isin jechuu barbaada. Dursee kaa'ee fi gaafa osoo zambiilii keessan godhatanii daantalii akkasii yoo qabaattan guddaa as xiqqaas ta'e jechuudha. Biyaasii akkasitti qabachuu qabdanii jechuudha. Imbeetta yoo ta'e ijoolleen baadiyyaatti jechuudha. Akka kanatti namni gaafa nama bira waamicha dhufu akka itti gammadu ani garuu jechuudha. Baay'ee tokko natti tola jechuudha. Hedduu natti tola akka kootti jechuudha. Akka namoota kaawwaniitti garuu hin beeku. Booda akka kanatti isa kana zambiilii keessa kaawwadhaa isin jedhaa kana fakkaata caccabsaa keenya xumuramee sadarkaa kanarra ga'ee jira. Tarii akka naannawaa keessatti immoo qodaawwan garaagaraatti naqachuu dandeessu. Qodaa aadaa wantoota babbareedatti jechuudha. Garuu waan mana keessan jiru dirqama mana namaa dhaquu hin qabdan isin. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtan akkamsaa akkana keessanii. Nuti nagaa kuturraa fa'aa qabnaa nageenya nukkee durii simbirallee haa jiraatu. Isiniin jechaati namoonni chaanaala keenya faaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatooma isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa har'a waan tokko waan isin beekne tokko isinitti himuu dhufe. Isin hin beekne osoo isiniin jedhu hin beektan gariin keessan akka naannawaa keessanitti jechuudha. Keessattuu biyya kana keessatti Finfinnee keessatti namni nama tokko gaafachuu yookaan mana namaa mana firaas haa ta'u mana obbolaa keessanii mana adaadaawwan keessanis haa ta'u obbuu dhaquu kaatanii waan suuqidhaa irra bitamuu filata namni jechuudha. An garuu jaaladhu waan akkasii jechuudha. Waan mana keessatti hojjetamu yoo dargadhee waan akkasii hojjedhee dasna jedhaa jechuudha. Maaliif eessa deemuuf jechuun keessa hin oolu. Sana viidiyoodhaan gabaabaadhaan yeroo sanatti isiniif hin waraaba. Mucayyoo adaadaa kootii jechuudha ijoollee. Walumaa galatti ijoollee baay'ee qabdi. Maaliif akka ta'e hin beeku yoo nani dhaqee torbii wayis immoo guyyaa 5-4 bule keessattuu mucayyoo xiqqoon takka wayi nageessi wayin immoo ishee mana keenyatti yaadu jettee boochee rakkistee jechuudha. Inna ammas yaadumayyuu hin qabu ture sirikii bilbiltee mucayyoon boochee akka gudii godhata artii rukkutee illee dadhabee fidee dhufa moo hin dhuftaa naan jette. Ituma nan dhufa rakkoo hin qabuun jedhee. Kanaaf iyyuu gisee akkasii mana namaa jira miti waan suuqirraa jiru fuutanii dhaquun gisee isinitti tola jechuudha. Dirqama waa qabatanii dhaquun dirqama miti fira bira garuu immoo gisee tokko jira darbee jechuudha. Kanaaf akka naannawaa keenyatti sirriitti wanti yeroo baay'ee immoo darbee durmaan iyyuu amma miti waggaa 5 dura iyyuu giseen biraazirii bira jiru hojjedhee naqa ture mana isaanii jechuudha. Baay'ee jaallatan jechuudha. Maalidha innis caccabsaa maalirraa hojjetamu? Akka naannawaa keessatti iddoo garaagaraatti wantoota adda addaa irraa hojjetamuu danda'a. Ani garuu xaafii dhumarraan hojjedha. Daakuu xaafii irraa hojjechuu fananii mee akkamittiin nan hojjedhe dhumni isaa maal fakkaata waan jedhu walumaan ilaalla. Isinin agarsiisaa nu hordofaa isinin jechuu jaaladha. Jalqabuufiniin wajjumaan hojjennaa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa inni kun akkuma argaa jirtanii daakuudha jechuudha. Daakuu xaafiitii kana qopheeffadhee qodaa akkasitti qulqulluu kan yeroo baay'ee wantoota mana keessaa itti hojjetan jechuudha. Kanatti wantoota adda addaa itti hojjetamuu hin danda'amu waan akka nyaataa yoo ta'e qofaa jechuudha. Kanaaf kanatti amma maalitti daballaa ashaboo itti godhaa. Mee walumaan ilaaluuf jirra. Sintu beeka ashaboo akka dhandhamni isaa keessa garbalee sin jalan qosommonetti intini jechuudha. Bishaan beektan kan kaameraan kun baay'ee nama rakkisa. Amma danda'amaa ta'etti isin agarsiisuuf yaala jechuudha. Bishaaniin itti naqadha jechuudha. Bishaan itti naqee ka'ee isa kana sirriitti waliin dhahee ka'ee achii booda daakuu kanatti dabala. Wanti itti dabalamu jiru waanuma sasalphaadha. Garuu immoo gaafa hojjetamee baay'ee dhangaa bareedaa isaati kan inni ta'u jechuudha. Akka naannawaa keenyatti baay'ee jaalatamaadha. Baay'ee jechuudha. Sirriitti baay'ee jaalatamaadha. Akka naannawaa gariinitti immoo wantoota adda addaati. Baay'eedha bakka garuu
akka naannawaa keenyatti hunduu garaagara isin jechuu barbaada. Egaa ashaawwatan akkasitti waliin dhooftanii bishaan wal makee booda amma barbaaddan sana daaku. Kanaa olis yoo barbaaddan amma isin ga'u isintu beeka waan ta'eef itti naqattu jechuudha. Gaafa hojjechuu kaatan akka keessan qulqulleeffattanii jalqabdu. Ani hojjechuuf gaafan jiru jalqabuun waan hundumaas sirreeffadhee ka'e waan ta'eef amma jalqabuuf hin jiraa jechuudha. Bishaan itti dabalachuus hin dandeenya. Kanaaf nan jalqabaa jechuudha walumaanii. Kanaaf akkasitti gar malee hin qallisnu tini goonetumaa jechuudha furruma isaatti. Booda akka inni dafee nuu salphatu jechuudha. Caccabsaan maalidha warri jettan jechuudha. Mi walumaan laaluuf jirra. Dhugaa maaliif jennaani bakka yeroo baay'ee mana namaa waan suuqii jiru wantoota adda addaa baay'ee deemudha. Waan akkasii hojjedhee irra naaf salphatan akka kootti jechuudha. Isaan immoo yeroo baay'ee waan baranilleedha. Waan immoo yeroo hunda akkana eeganidha jechuudha waan akkasii. Bara kana keessa malee duraan indiyaa'uun gizeen naquu kee torbeetti faa torbee lamatti faa yoo naqee akka duwwaa hin naqu jechuudha. Kanaaf har'a ergan naqee guyyaa sadii guyyaa shanii dhugaan isin jedha. Gaddatasuma gabaa wayii deemee itti goreen ture. Garuu daa'imittiin bilbiltee wayii ishee mana keenyatti yaami wayin immoo na nageessi jettee boo'aa jirti. Akkaman godha jennaan na dhufa rakkoo qabu hin jedheeni. Maaliif xiqqoon aadaan kan kun nama salphaa waan isin jedhu qal'aadha garuu maazariif haadhuma isaanii waan taateefu garuu immoo ammatees ta'u ishee dhumatu narraa guddoodha waan ta'eef natu dhufa jechuutu irra salphata miti ree akka keessanitti mee maal jettu si. Kanaaf akka kanatti furdaadhuma isaatiinan hin qallisuu jechuudha gar malee. Bishaan itti dabalachuus hin dandeessu. Garuu gar malee qallachuu hin qabu wanticha jechuudha. Gar malee qallachuu hin qabu. Mee wajjumaan laalladhuma isaa baay'ee garuu xiqqoo ishee yeroo nama fudhata. Gar malees immoo ammas badaa nama waan jedhu salphaadha isin jechuu barbaada. Kunoo haga kanatti jechuudha. Kana caalaa inni hin godhu hin qallisu jechuudha. Isuma kanaa jechuudha. Booda eelee kan koo ifadheen jira. Egaa obboleewwan kiyyaa eeleen kan koo dura hoo'itee turte baay'ee waan dandeettuufan irraa ol qabee ture kaddoo ishee jechuudha. Gar malee dallantee turte sa'aatii kanatti hamma ashaboo fi intinitti godhu malee tarii qabachuu dandeessi jechuudha. Eelee keessan akkas ho'ifattanii kaatanii al tokkichaa dhumarra immoo al tokko nama barbaada jechuudha. Egaa akka kanatti lixii ammaa sana finne bakka lamattis qooduu dandeessanii iddoo tokkottis immoo yoo dhuma ta'e iddoo tokkotti fixuu dandeessu jechuudha. Ani eeleen kan koo xiqqoo guddina hin qabdi. Kanaaf kana naa fudhataa jechuudha. Booda maal goona akka kanatti akka inni dafee bishaatuuf addaan qoonnee eelee waliin geenyaa jechuudha. Eeleen kan kun gizee duraa nama nazzarti turte dhawaata keessa nama dhiiste malee amma lixii akkanatti akka goote irratti hin diriirsu ture jechuudha. Beekuma asirratti baay'ee nama qaba elektirikii isaatti nama buta. Kanaaf akka kanatti itti goonee kaane
itti qaddannaa jechuudha. Walumaan arguu jirra amma dhuma isaa maal akka ta'u jechuudha. Nu hordofaan isiniin jala irra caccabsaa ajaa'ibaa nyaachuuf jettanii. Egaa obboleewwan kiyyaa amma akkas ta'eera bishaateera garuu akka kanatti immoo bishaatennee irraa baasuu hin qabnu jechuudha. Akkas gochuu qabna. Xiqqoo ishee akkasitti gadi gombisnee kaa'amee itti kaddannee irraa booda immoo hin baasnaa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa kanatti kanumatti deebisee baasee isuma ammaa sana deebisee qulqulleessee asumatti hin baasee jechuudha. Amma immoo maal akka hin godhu walumaan daldawwan akkasii qulqullaa jechuudha. Kan waliin hojjetan sun ta'a noormaalii qulqulluu isaa fiddanii maal gootu osuma inni hin qorrin jechuudha. Xiqqoo kaameraa achasitti butee si agarsiisa faaratti jechuudha. Akka kanatti ho'uma isaatti akkasitti laaqqanii walitti wannoo gootu jechuudha. Garuu dadhabbii xiqqoo hin qaba humna isin gaafata akkuma salphaatti ammoo taatanii waan godhan dhuma isaa amma agartanitti immoo baay'ee nama gaggaasiisa jechuudha. Baay'ee isin jarjarsa baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee ani maadaliin kun hojjetti kan ofii hojjedha kan namni hojjete dura suna jedha ofii keessanii gaafa hojjettan amma dharrata sana nyaattan yoo dharraasaa qabaattan jechuudha. Naan yeroo baay'ee maadalii koota hojjeta namni nyaata sirriitti suna jedha jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee biyya keenyatti guyyaa akkamii seetan fakkeenya hamma waamicha gaafa deemtaffaa warra keessan biraa jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa masqalaa bichaa garuu sirriitti beekamaadha akka aadaa keenya akka warra salaaleetti jechuudha. Akkuma naannawaatti garuu garaagaraa nu biratti garuu caccabsaan sirriitti beekamaadha. Akkasuma qorii jechuudha. Qoriin kun illee xaafiidhuma kanarraa hojjetama akka keenyatti jechuudha. Akka naannawaa biraatti garuu qoriin garbuurraa hojjetama wantoota adda addaarraa akka argattu jechuudha. Kanaaf isinin agarsiisa guyyaa tokko qorii kanas immoo akkamittiin xaafuma kanarra daakuu xaafii kanarraa akkamitti akka hojjetamu isinin agarsiisa jechuudha. Na walumaa galatti humna nama gaafata sirriitti humna guddaa mana hin jedhamne isin gaafata. Kana beeka. Amma kunoo akka kana godheera akka kanatti agartaniirtu waan fakkaata. Xiqqoo xaafiinsa gurraachas garmalees gurraacha miti. Xaafiin akkanaa immoo nyaataaf baay'ee ariifidha jechuudha warra nyaataaf fayyadamuuf. Kazaa achi booda ergeen akkasitti laaqee walitti sirriitti wal qabatee booda immoo maal akka gochuu jiru walumaan laallaa malee na hordofaa isiniin jedha. Baay'ee dadhabbii qaba. Dadhabbii guddaa qaba. Amma immoo isa kanarratti maal akka godhu amma sirriitti laaqeera wal qabateera. Garuu amma immoo waan biraa gochuufanii jechuudha. Isa kana as kaa'ee isa wal qulqulluu akkasii jechuudha. Qodaa goggogaa dhufee yeroo kana hojjettan garuu waan hojiiwwan adda addaa tasuma kana keessa akkaan dhudhuquu maal isiniin barbaachisu sababiin isaas sirriitti qulqullina barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Akkuma jalqabdanii osoo hojii biraa keessan galee xumurtu jechuudha. Kana gochuun koo dafee akkanaa qoru waan barbaadeeffanani maaliif jechuun keessaniin oolu arguuf jirtanii kuni amma qorree jira akkanatti hafuura gaafa baafate jechuudha. Dhumni isaa maal akka ta'u walumaan ilaaluuf jirraan isiniin jedha. Akka dhumaatti na duukaa bu'aayi. Viidiyoon isaa hin dheerata already akka dheeratu beekamaadha. Garuu viidiyoon dheeratus immoo ijoolleen sirriitti kan hojjetan hin beekne keessattuu naannawaa salaalee taatanii sirriitti baradhaan hojjetan jechuudha. Akka naannawaa keenyatti akka itti guddatetti akka kanatti hojjetama caccabsan jechuudha. Tarii nam tokko sirriitti dadhabbii isaan barbaannu jedhan immoo isuma kana kun amma akkuma kanatti laaqanii kaanitu barbaadee zayitii maalis fidanii asumatti itti gadi dabaluu jechuudha. Garuu akkasitti hojjechuun barbaanne mee akkamittiin akkana hojjechuu jiru arguuf jirtanii na hordofaan isiniin jedha.
Kunoon amma akka kanatti akka qorru godheetini haa qorru mee dhumarra hoo maali akkamitti walitti akka deemnu sin agarsiisa. Kun amma akka kanatti akka qorru falan akkas godhee jechuudha. In qorraa ergee qorree immoo maal akka ta'u wajjumaan arguuf jirra na eegaa. Hordoftoota chaanala keenya midhaanichi akkana kana ta'eera akkamitti akka kana goote jechuun keessanii na oolu hordofaayi amma dhuma isaa walumaaf laaluuf jirra akka kana ta'ee jira jechuudha. Laaluuf jirtanii asitti immoo dhadhaa waanuma ta'e ifachuu dandeessan waan qabdanii zayitiin hojjechuu dandeessan qabattanii dhadhaa hojjechuu dandeessan jechuudha. Asitti irra kaa'ee jira ni amma walumaan laaluuf jirra hanga dhumaatti maal akka ta'u jechuudha. Hordofaayi isiniin jedha. Sakanama akkamitti kana ta'e laaluuf jirtanii jechuudha. Dadhabbii qabaniin nan isin jedhe bisuma kana hedduu dadhabbii qaba jechuudha. Garuu immoo dhumni isaa jechuudha. Baay'ee tokko sirriitti isin gammachiisa jechuudha. Kaza mee walumaan laaluuf jirra. Kanaan marraa haree keessa akkam geessee walumaan arguuf jirra qo'a na hordofaa. Egaa amma irraa baasee kunoo akka kana ta'eera. Lammataan irratti deebisee jechuudha. Akkasitti akka inni ta'utti jechuudha. Egaa kanan itti godhus kunoo dhadhaa yookaan zayitii waan barbaadan isiniin jedheera ooyifadhee nasii qabaa. Amma jalqaba maalitti goona seetanii walumaan arguuf jirra. Barbareen itti godha. Barbaree itti gosti yoo baay'isuu baattan bareedaadha. Keessattuu magaalaa kanatti immoo ijoolleen baay'ee barbaree hin nyaata waan ta'eef kanaaf dirqama harki keessan qulqulluu ta'uu qaba isiniin jedheen turee jalqaba qabee jechuudha. Harkumaan kan hojjetamu waan barbaadeef jechuudha. Garuu namoonni michiin namni hin dandeenye kanaan gadi baanee ennaan kana jedhee isinitti dibu jechuudha. Kaza akkubaan akka barbareedha fi tiri kana bicha akkasitti waliin geejaa jechuudha. Ho'a sababa ta'eef hin guba akka malee. Akka malee nama guba. Egaa mee walumaan arguuf jirra. Na hordofaa dhumaatti isiniin jedha. Achi booda barbareen ergee sukkuumnee kaanii maal goona intini ammaa kan ho'ise isiniin jedhe jechuudha. Isa itti goona jechuudha. Waanuma qabdan dhadhaas haa ta'uu zayitiis haa ta'uu waanuma qabdan itti gochuu hin dandeessanii. Kuni dirqama miti jechuudha. Garuu dhadhaa ta'e irra caalatti baay'ee jechuudha. Dhadhaa immoo hin qabnu yoo jettan iyyuu zayitiillee qimamii itti godhanii jechuun ho'istanii kaatanii baay'ee mirqii ta'a jechuudha. Amma xiqqoo ishee akka kanatti tursiisaa harkaan osoo hin tuttuqii achii booda immoo nagarra waa'ee inni fakkaatu walumaan laaluuf jirra jechuudha. Egaa hordoftoota keenya amma xiqqoo ishee zayitiitti godhamee akkas godhameera miti ta'e qorree tirii ta'eera akka inni sirriitti wal gadhiisuuf jechuudha. Amma maal goona akkuma argaa jirtan jechuudha. Haadha sukkuumnaa jechuudha zayitiin suni amma sirriitti illaafisaa. Irra caalatti immoo inni ergee irratti deebi'ee ammafame sun jechuudha. Maal goosisee sirriitti akka inni adda bittinnaa'u ta'a jechuudha. Ergaachas deebi'ee asirratti jechuudha. Akka inni sirriitti adda bittinnaa'udha kan inni taasisu jechuudha. Waanuma duratti akka isiniin jedhee sirriitti qulqullina barbaada isiniin jedheera. Qulqullina sirriitti jechuun maaliif biyaasi guyyaa sirriitti bakka qulqullinaa jedhamee naani saarii 24 darbaa hin tura jechuudha. Qorreen naan qorraa isaas baay'ee nyaatama. Garuu namni tokko tokko immoo qorraa isaa hin jaalatanii. Ani immoo qorraa isaa sirriitti hin jaaladha jechuudha. Mee maal akka inni ta'ee walumaan ilaaluuf jirra jechuudha. Kunoonni akkasitti adda bittinnaa'a jechuudha. Arguuf jirtanii eegaan isin jedha. Sirriitti humna gaafata akkuma isiniin jedhe garuu jechuudha. Baay'ee sa'aatii yoo fudhate walumaa gala turtii sa'aatii 3 darbaa itti fudhatu hojjechuudhaaf jechuudha. Maaliif turtanii waan itti deebitaniif jechuudha. Haal tokko qofa hojjetamuu waan hin danda'amneef jechuudha. Kanaaf akka kana goone amma jechuudha already barbaree hin sukkuumnee zayitii firfirsinee jechuudha kan waan laafisutti goonee ergee turre sana jechuudha. Maal godha adda bittinneessa akka inni sirriitti bittin adda jedhu godhaa jechuudha wannichi jechuudha. Lammaffaa immoo irra caalatti isa ho'isne sana jechuudha.
kaameraa akkas butee isin agarsiisa. Amma maal akka inni fakkaatu jechuudha. Irra caalatti immoo laaluuf jirtan kun amma akka kana ta'eera kun argaa jirtanii miti. Mee fakkeenyaaf harka koorratti fidee natti isinitti butee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkas ta'eera jechuudha. Akkuma argaa jirtan akka kana ta'eera jechuudha. Irra caalatti kun akka kanatti akka inni akka kana ta'u. Amma kun zayitii qallaala oo akkasitti wal cammaqxan harka keessan keessatti jechuudha. Baay'ee laafadha. Garuu immoo akka kanatti waan homaan qabne gogaa isinitti fakkaata. Garuu baay'ee jechuudha. Isanas keessatti ooyisee ture muuluu isaa itti fixeera kun akkuma argartan jechuudha. Hin jiru waan tokko yoo keessaa agartanii. Garuu akkuma argartan akkas bittinnaa'eera jechuudha. Gaafa nyaatamu garuu sirriitti laafaa ture. Kana fakkaata. Caccabsaan akka biyya keenyaatti jechuudha. Isa kana fakkaata. Akka naannawaa keessanitti immoo maal akkamiin akkasiin hojjettan hin beeku. Kunoo naannawaa inni guddadheetti akka kanatti hojjetaman isiniin jechuu barbaada. Kuni sirriitti sa'aatii amma kun cidha binaamina jiru kana fa'aa jechuudha. Baay'ee iddoo tokko tokkotti jechuudha. Kan hojjetamu hin jira jechuudha. Bakki inni itti dhiyaachuu qabu hin jira jechuudha. Kunoo akkas ta'an isiniin jechuu barbaada goleewwan kiyya. Kanaafiyyuu kun xaafirraa kan hojjetame daakuu xaafirraa isiniin jedheera. Kan immoo daakuu waan adda addaa gosa biraatirraa immoo hojjechuu danda'a namoonni tokko tokko jechuudha. Garuu biyya keenyatti xaafirraa kan hojjetu akkuma jalqaba isiniin jedhee. Kana fakkaataa mee qoriinsaa hoo guyyaa tokko akkamitti akka hojjetamu kanarraa xaafii dhumarraa akkamittiin akka hojjetamu isin agarsiisuuf hin jira. Akkas fakkaataa mee qodaatti naqadhee ka'ee immoo bakka deemuuf jiru sana maal sirreessee waan hunduma isaayyuu isiniin agarsiisan isiniin jira. Nafaana tura. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo akka kana fakkaata. Maal qodaa lamatti maaf keessa jechuun keessan hin oolu. Yeroo kam keessattuu immoo waa hojjettan abbaa manaa keessan hin dagatinaayi. Jalqaba abbaa manaa keessan irraa kaa'atee achii booda kan fudhatanii deemtan kaa'an isiniin jedha. Maaliif inni mana jiru waan ta'eef ammatti garuu akkan deemu hin beeka. Garuu immoo mana jiru maal akkan qabadhee deemu garuu hin beeku jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kunoo kana fakkaata. Maaliif kanatti naqattee jechuun keessatti xiqqoo kuni akkan qorrine godha. Maaliif dhadhaa waan ta'eef inti akka hin qorrine ho'asaa kana qabee ta'a xiqqoo ishee jechuudha. Akkas fakkaata jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keessan immoo kaa'aa fi dursaatii isiniin jechuu barbaada. Durseen kaa'ee fi kanaaf achii booda immoo biddeen akkasitti kutee jechuudha. Akkas kutee irra godhaa jechuudha. Akka kanatti akka itti gadi hin taane itti hin dafqinee biddeen kana immoo bukkee lamaaniin kaa'ee achii booda maaliin godhaa nan qadaadaa jechuudha. Egaa kaameraan maaliin kiyya baay'ee rakkisee akka kanatti xumuradhe kunoo maaliif bakka waan suuqiidhaa fiddan irra inni isiniin jedheef kanaati. Kana turra das nama jedhasi angaroo akka kootti jechuudha. Isa kana turra naaf salphata. Achii booda qopheeffannee xumurree jirra taananii booda gaafa osoo zambiilii keessaan godhatanii daantalii akkasii yoo qabaattan guddaa as ta'e jechuudha. Biyaansi akkasitti qabachuu qabdanii jechuudha. Hin beekta yoo ta'e ijoolleen baadiyyaatti jechuudha. Kanatti namni gaafa nama bira waamicha dhufu akka itti gammadu ani garuu jechuudha. Baay'ee tokko natti tola jechuudha. Hedduu natti tola akka kootti jechuudha. Akka namoota kaawwaniitti garuu hin beeku. Booda akka kanatti isa kana zambiilii keessa kaawwadhaa isiniin jedhaa kana fakkaata. Caccabsaa keenya xumuramee sadarkaa kanarra ga'ee jira. Tarii akka naannawaa keessatti immoo qodaawwan garaagaraatti naqachuu dandeessu. Qodaa aadaa wantoota babbareedaatti jechuudha. Garuu waan mana keessan jiruun dirqama mana namaa dhaquu hin qabdanii isiniin jedhaa kunoo xumureera. Akka kana fakkaata hanga yoona waan hordoftaniif galatoomaa galata guddaa na bira qabdan isiniin jechuu jaalladha. Laayik sheer gochuudhaan koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa akkasumas immoo asirratti gaafii yoo qabaattan waan hunda isaa na gaafadhaa tokko lamaan isinii deebisaa. Kan ajajan yoo jiraate immoo nan hojjedha. Isiniin jechuu barbaada. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Nagaan naaf tura. Turtii gaarii.